Hello. Oya, kam Eso ontaate. naguma. Nagaagala tawaaq akkam fayyaa keeti. Nagagala tarabe. Frankin nati dawalte na seta miti. Laa wallaa dhugaa rabbi anuu miraankii miti rabbii koo na oodde seetu baay'ee si sodaachaa jira bar. Na wadda. Wallaa laasiine eeggadda na lurgufame dhugaa rabbi harkaan firaankii si gojee nama deebi'ee si ko firaankii ta'e bar. Ya rabbi kiyya. Ati maal Frank akkana goote? Dhugaa ani otoo hin beekiin otoo taa'eetti yaade jennaani. Gaafa yuutuubiiwwan viidiyoo kaatiin kee sheer goote otoo inni hirmaannetu sheer naa goote da'aabsiise jeen viidiyoo hojjedhuu fi haqee jeen aniin kee haana galgalee dawalee gaafa ni isheetti himu kalas hojjenna jennee mari'anne kaa. Hojii keessa nyaadhaa wallahi narratti daladdan isinitti naasa'u odeen jira. Viidiyoo ma gadi dhiifadhu odeen jira kaati gadi dhiifadhu naanna diddee miti. Dhugaa giddii kee gadi ga'iista viidiyoo sana lamatti rii ga'iisa malee sadiitti ni rii ani haana qobaatti takka ga'iifattaa ammoo isa sana ammoo wal faana ga'iista jechuudha daqiiqaa 10 meeqasii ta'a walitti waan ta'e lamatti ni riin jechuudha hankee sagalee isaa rikoordi gootee fi isa sana walitti garuu iddoo tokkotti dhugaa nan dogoggora. Saanaa labeeloof iddoo tokkotti jee dhugaa kaleessa irra deebi'een erga ati idit gooteen ilaalle. Majnuuna ta'eera no. La chaana labeeloo fi jedha waan ta'eef ati gaddifadhatan immoo yoon keessa lammaffaa gaddifadha ati tokkoffaa gaddifadhu. Bakka chaan. No nan kuta achitti kut. Achitti wanti iddoo jirti miti daqiiqaa muraasa. Iddoo maabeeloof jettu sana bichaa irruma dabarsita sim jette. Hordoftoota je'eema itti fuufa jechuudha. Dhimma tokko malee irraan kutu. Ati yoo gadi sitti ergaayu deebitee lammataa ideetti gootaman. Ati yoo gaddifatte rakkoo maalii qaba? Anoo viidiyoo dalagachaa oola. Viidiyoo xinnaan qabu amman dhugaa sana fa'eetu man ta'a malee viidiyoo 5 akka tun arge jira. Guute ta'ee yuun beeku booneefu viidiyoo jedhee naa deemuu dide dhugaa rabbi. Wayyoo hin guute fakkaata. Isheen immoo kaa'in maasariin qabu naan jette kukkutee ergaa fi eenyaan dide miseenjarii na dide telegiraamii na dide dhugaa waaqa na aarfata waasaappisii ergannaan immoo kaa'in maasariin qabu sabboontuun appilikeeshinii tokko natti himte inni iyyuu gadi naa bu'uu didee naan jette. Qomee wanni lan natti dawwali jedhanii ture konaa dawwaluu diddeen miseenjaridha yoo dawwalte miseenjarii sheernatti gootti dhaqeen sirreessaaf. Wallaalte moo stooreejii ishee gaafate? Intini mallattoo doolaara ishee gaafate ko doolaara iddoo mallattoo doolaaraa dhiisteetu bakka eda'uututti isa booddeen seensisa qallaaniiti namni qonna agarsiisame yoo sheer gochuu beekte miseenjarii. Kukuti daqiiqaa 2 ergiif. Daqiiqaa 2 fi daqiiqaa 2 fi sekendii 50 erga ture waasaaf isatti gochuuf jennaan na dideette kaa qoy. Qoy ergiif nan sirreessa. Koodiin har'aa viidiyoo wanti tokko sheer go'eera. Kan maasterii kan mallattoo ofirraa hin qabne jedhu tokkoon yookiin immoo inni hankee asuniyyuu walitti fidamiti viidiyoo. Kan kosun bareedaadha koo ani warroota intini irraan buufaddeemi ijoollee warroota hindii. Isan tamaara je'eetanii amma kaleessa viidiyoo je'eetanii kushinaatti. Kaa'in maasterii irratti mallattoo kaa'in maasterii yookaan immoo kaa'in maasterii inni jedhan suni wanni inni irraan badu gaafatti viidiyoo iditi gootee raawwattu irraa siin badu kaa'in maasterii sun hirruma ta'a. Hirruma jira. Garuu inni kun immoo irratti ba'a garuu irraa rimoofii gootee gadhiista. Isa booddee viidiyoo normaalii fakkaata hedduu tokko bareeda. Oye ana amma isan godhadha viidiyoo tokko immoo sagalee beektaa sagalee ijoollee wacaa jiru lafarraati. Anko in agarree nyaata kee dheengadda nagarree waan hin godhe. Ijoollee harki kan kee miteetti ishee dha. Kaleessa natti kolfadee jiru qullubbii bishaan. Ati firaankii malee mu'aan qabdu naan jedhu. Sitti kolfaan oole dhugaa waaqa. Jisaanii nyaatanii dhugaa rabbii harkatu bara harka gara ta'eetu sagalee garuu itti gaxxabe. Isa iyyuu irraanfadhee makaroonaa ruuziidha yeroo lama. Diinoo rakkoo qabe haadhatu mamaa si gashbe.
Akkasti sagalee itti qayyarata ka amman sagalee kee fuudhee kan kootti qayyaradhe gadhiifadhee miti akkasti sagalee itti qayyarata qoqosi dhiyoo kana viidiyoo waraabee ergee ture haannaatti habbeedha ergedhe. Anaa ergite animmoo booneef dabarseera. Siingallee erginaan animmoo booneef illee ergee akkasitti hojjenna jeen dhugaa waan baay'ee gaarii akkuma engadda mukuree fi jala okseeni kaameraa mukuree fi jala kaa'e. Asii achi harka kootti qabeera yaa'uniitiin argitu je'eetu manzum je'ee shakashagee jedhu mana jedhu mashii yoom kana teessee na laalti fattashtee malee adna argitu miti alaarmiin qabu yaa'u silayyuu kaameraan. Naan ilaaltu malee akkasii rakkoon qabu gaargii wannoo ta'e wanni qoy loomiyyee jimmaaliif waliin odduu. Loomii ajjidha maree guyyoo walii dawwallee kaanoo. Dhugumaayi. Walla. Intaa piraankiina gochuu barbaaddeere abbee jiwwollolle naan jette. Ukkeesirraa kaasuu ta'e naa dhugaa manaa dawwaltee ani niitiin immoo ijoollee fidanii asnatti naqan jennaan ani kechumarraani raafi bakka ishee aan je'eetiin irraa ofeeyyuu. Ahaa loomiyyee hojii kee argee jira abbee jiwwollolle koo abbee jini waa'ee piraankichaa irratti piraankii miti abbeen dhuguma naan jette dhukkeetti kaasten jettu. Anuun gaafanne iyyuu gaa gooftaa yaada eeyyuu gaafanne. Har'a ishee aan immoo biraa isa isheen viidiyoo ishee sii goote xuruun goonee naan jette jennaan dhugaa rabbii homaan jette soshitee takka ishee jajjee garuu dura nannayyaani dhuguma dharrasita seen jee. Waan jettu ishee aan jee. Viidiyoona. Dura nannayi rabbii koo gidduutti immoo wal lolan hundee hin gadda viidiyoo waraabdee fi ergite jee. Amma boodarra immoo si jajuu jammarraan ahaa bareeda. Hardii taatee jammarte bara. Konkolanyaan kun na arrabsitee kudoo mana kootti dhuftee achi ol baatee miti hin qaanfattu daalattiin. Dhugaa garaa laafti isheen illee kiristoos akkuma kee kana garaa laafti beektaa waan jette tokko madri daftee wanti rimuuf of keessaa gooti. Laa rimuuf gootu wallaa baay'een lolee ture iyyuu asumaan hundiifama naaf gootu malee wallaayii. Yeroo isaan garee banan baay'ee lolee ture garuu dhugaa rabbi maalitti amanti beektaa rabbitti amanti waaqa isaaniitti namni waaqayyooti garaa qulqulluun amanu nama hin qeequ nama narrabsu namaan hin ooduu jechuudha maaliif hara du'aa bor du'aa hin beeku sanii waaqatti amanti dhugaa sirriitti waaqa isheetti amanti hin beekti dubbii sagalee waaqayyoo yookaan immoo wangeela dubbiftee waa wangeelli jedhu namaan hin oodini. Akkasii yoo namni si rukute yoo namni si lolleeyyuu cinaacha keetti qabadhu jedhamutiire hin beeku anillee. Hin beekti sirriitti beekti. Akkasuma sirrii. Sirriitti sagalee waaqayyoo hin beekti. Kanumaaf nattaasuuf deeman dhiise ka dhugaa. Dhugaa waaqaa eenyumatti iyyuu karaa yuutuubii kanaan namni an barbaade hojii ammayyaa nam tokko miira keessa galee yaada mataa isaa dudubbata isaa hundumti keenya amma. Oroo karaa irratti oroo waa tokko yaada mataa keenya dudubba'u nu jedhamiti garuu dhugaa wanti kun asumatti dhiisna. Wanti tokko illee amma waan jennu kana keessa wanti wabii tokko nu ta'u hin jiru dhugaa rabbi. Waan fooni keenya bichaadha. Garuu otoo hanga kanarra fiimu yaa'u namni immoo hanga jirutti waa tokko tattaafata waa godha isa ilma namaa isa jedhamu amalee homaa nuuf fayyadu jechuudha wanti amma nuti gochaa jirru kun. Kanaaf jennee immoo waa yuutuubii irratti miti dhimma safaan irrattu wal loluun fudhataman qabu. Walii dhiisuu barbaachisaa garaa walii laafu. Speeshaal keessumaa immoo biyya ormaatti namni garaa walitti jabaatu ani beeku akka kiyya walitti hin jabaatullee walillee loluun jira. Laa nama tokko jira daddarbatamaa yookaanis immoo nama hamallisaa hamaatu jira. Maal godha ara duunaa bordunaa hin beenu nama waliin oonnee wal cufnee akkasitti yoo amma afaan keenya gogee akkam goona itti gaafatamna bara namni keenya yeroo baay'ee maalitti amana beektaa jireenya addunyaa kanarraa yookaanis immoo isa addunyaa kanarratti hafuu qabeenya addunyaa kanarraa birrii maallaqa fooqii xiyyaara kanatti amana isa kana sumatti dhiifne. Foon keenya furannee duunaa foonichi hin kitaa'e bada nafsii keenya tokkittidha kan furannee bannu isatti immoo hin gaafatamna saniifuu waliin oduun hin barbaachisu. Foonichi mutaafna akka seeraatti du'a ayyaasa akka bara kanaamu gidirfamee ciccitee maal ta'ee dhugaa akka qaldiitti hunduu nama dhajjeessan. Irraa fixee biyya lafaatti dilii isaa irraa fixeetti kan inni du'uyyuu na fakkaate yeroo ammaa kana namni
Egaa jijjiiramaadha kaayaa dhoko. Akkasii abbeeti Viidiyoo ilaalee hedduu tokko sodaadhaa bulee du'uma sodaadhe kaleessa viidiyoo tokko laalee tiktookii irra. ani du'a sodaadha barsu du'a sodaadha kan inni namaatti warra lole dhaqee dhiifama gaafadhee ittaasee dhiifama naa godhaadhee jala deemee ittaasee itti kolfu du'a sodaa boriin du'a miti arraba koo kana ya du'a nan fudhatiin daftee. Onni amin sanatti fakkaata dhugaa onni ani onneen qabu bar onni nam tokko onnee qaba ani otoo namni uguma isaa ija jabaate waan itti dubbate ofirratti fincaa madrii maadha albaatu na godhe. Hojii yaaddu wallahi ani sodaa miti ani du'a sodaadha maaliif cubbuu baay'ee godhee qaba ammalli nama lolaa oola namatti haaraa oola. Arabi koo waan gaariin dubbatu, iji koo waan gaariin ilaalu, gurri koo waan gaarii hin dhaga'u. Bakka kana yoon du'e fa'a amma gaafa rafufaa wallahi nama du'ee kan hin laata yaa rabbi kee ana sattariin jedha wallahi yaa rabbi kee ana sattariin. Otuma cubbuu koo balleessaa koo laalleesanii dalajjeesanii jedha dhugaa rabbi. Tasa nama fudhachuu seenaa oolaa nama. Wallahi iji keenya waan gaariin ilaalu ilaallee waqasaa oollaa. Hin cabsinaa hin tuffannaa wuy yaa rabbii kiyaanuudhiis akkasii anillee piraankii si gochuu dhufeetinii piraankii ta'uutti jira na fakkaatee viidiyoo waraabeefii jiran loomiidha akkasii kaa lubbuu tiyya viidiyoo waraabaa jira amma Malo yaa Yesuus Kiristoos saala fallasiisu na lallafallasiise viidiyoo waraabdaayi argaa kee piraankii gochuu dhufee haa ta'u gamaal gara ishee waan barumsaa malee hin dubbattu gaafa namni piraankii gochuu dhaqu sammuu cimaa qabdi kanaaf ani loomiyyee maal oltee maasiin hodhi jedhee tan piraankii si gochuu dhufee viidiyoo isheedhaaf waraabee mee nagaatti dhaamii galatoomi jedhii mee loomiidhaan damma tiyyaa jedhiin bareedduu tiyyaa jedhiin. Loomee koo bareedduu koo amajaajii koo diina koo. Waan koo eessaa Hordoftoota loomee adaraa keessan dhugaa rabbii adaraa ishii jajjabeessaa loomiyyee baay'ee garaa laafti dhugaan duddutti amma immoo dafteetu immoo garaa laafti isin immoo laayik sheer sabskiraayib gochuudhaan ishee bukkee aaba'aati. Egaa nama biyya Saudi Arabiyaa irraa galeeti immoo Finfinnee keessatti isiin simatu taate haadha yuutuuberaa taate. Anatu siniin jedhe isa dhugaa gooftaa. Kanan dhaamaka. Inshallah nama dhaqee yoo nu dura galte booleetti nu haasimattu nullee biyya seenannaa biyya gootaati biyya leencaati innan itti gorras laayyuu akkasii kanaafiyyuu hordoftootisee laayikii sabskiraabii koomentii barreessaa fi qeeqa qabdanii yaada qabdanii koomentii jala nu qeequunis barbaachisaadha. Jajachuunis barbaachisaadha galateeffachuunis barbaachisaadha yoo qeeqa qabaattanii yoo yaada qabaattanii koomentii jala kaa'aafis ni jechuu barbaada waan nu dhaggeeffattan hedduu tokko galatoomaa baay'ee